Ashamaa harka fuunee akkam jirtu? Guyyaa dhaloota keessanii kabajachuuf yaadaa jirtu yoo ta'e, jaalala keessan dhoksaan qabaachaa turtan qubeellaatiin ifa gochuu yoo barbaaddan, yookiin ammoo isa qubeellaatiin ifa gootan cidhaan goolabuu yoo feetan, akkasumas eebbaawwan garaagaraa konsertii fi sagantaalee qabdan kamiifuu diikooreeshinii fi miidhaginni sagantichaa isin dhiphisaa jira yoo ta'e, furmaanni isaa nu harka jira kan isiniin jedhu Boonii Diikoor & Eeventiidha. Boonii Diikoor & Eeventiin ogeeyyota si'aawoo fi yaada hiddama diikooreeshinii ammayyaatiif ka'umsa waan qabnuuf hojii keenyatti akka gammaddan abdii qabna jedhu. Qulqullinni, si'aa'innii fi bareedinni mallattoo addummaa keenyaati. Teessoon keenya Gullallee fi Naansadmaas daandii gara Birbisa Gooroo yookiin Piyaasaa geessu gara harka mirgaatti argamna. Tajaajila diikooreeshinii barbaaddan kamiifuu lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 910986219 yookiin Duwwaa 910377373 haloo jennaan gammachuudhaan isin simanna. Boonii Diikoor & Eevent bareechiftoota bareedina waltajjiitiif dorgommii hin qabu.